Jiraachuun oolu barnoonam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kabajamtoota hordoftoota beeji keenya irraan tana nama waggaa dheeraaf obboleessa kiyya qaalii jaalinajjoo yeroo dheeraadhaaf gargar fagaachaa turre akkuma Oromoo yeroo makmaaku dhihoo fagoo dhihoo jedhan garaan keenya waan baay'ee wal bira jiruuf dhugaa waan wal jaalannuuf irraan tana kunoo akkanatti afeerraan gootaa isaaf godhame. Alhamdulillah. Bakka kanarratti kabaja afeerraa isarratti argamuudhaan akkasumatti qeerroo fi qarreen Oromoo dubartoonni Oromoo kan godina addaa kan magaalaa Jimmarraa kan kutaa godina Jimmarraa kan dhufan jira Harargee, Baalee, Arsii, Wallorraa hundi konsertii tanarratti hirmaatanii xiinxalaa gameessa biyyattii kana simachuudhaaf kan asitti argamanii. Kanaaf mee jaalle Najjoo asirratti hawaasa keetiif hawaasa kee kan yeroo dheeraaf si yaadaa ture hawaasa kee kan dheebuu hedduu baay'ee si dheebotiif wanti ati ergaan ati dabarsitu. Kanarratti gaa hawaasa keenya duraan dursee akkam ooltan isin jecha ati gaa haaluma kiyyaa fi kee kanarraa waan tokko isaanuu dubbiin numa galtii fi namni hedduu addaan karaa kuteessu walitti deebi'achuu namni addaan tureessu walitti deebi'achuu numa kanarraa hedduu namaaf galagaa'e. Kanaafuu gaa qeerree fi qeerroo teenyaan jajjabaadhaatii kawalii addaan bahees wal yaadees wal gartanii abshiraan jaanga. Galatoomii kabajamaa fi jaalatamaa obboleessi keenya Najjoo jechuun Najjaashiin gar tokkottis yoo ilaalle obboleessa gootaati jechuudha. Obboleessi isaa kan garaa harmee haadha isaarraa wajjii kan dhalatani nama qabsaawaa gameessa yookaan keessattuu baha lixa Oromiyaa Harargee lixaa keessatti nama maqaan isaa yoo dubbatame hedduu hawaasa biratti dhageettii qabu waan ta'eef asitti konsertii kanarratti argamne isaa wajjin yaada keenya wal dabarfachuudhaaf baay'ee warri daawwattoonni keenyaas baga gammaddan baga agartanii isaanis wal agartanii isin jenna. Walumaanuu baga gammanne jenna.